Ashamaa harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuutuuf taatan hundi keessanuu kan biyya keessas kan biyya ambaa keessa jirtanis nageenyi jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha har'a maal waliin hojjenna kuula kana aynata lamaan kana habaaboo wanni masqala waliin hojjenna jechuudha. Fakkeenyaaf akkamitti hojjettaa jechuun kechanii hinafu akkasumas kirrii kana boora kana akkanatti ni maranna. Fakkeenyaaf akkanatti illee lamaan qofaan illee akkanatti jechuudha marachuu ni dandeessu. Garuu immoo yaa bal'atu nuuf haa guddatu yoo jettanii harka keechan irratti akkana hin godhattu. Akkanatti 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 amma 25 kanaan hin dhiisna akkanatti hin kutanna jechuudha. Akkanatti kutannee raawwannee maal goonaa suuta jennee harka keenyarra akkanatti hin baafna ol qixxeechinee jirra. Amma maal goonaa gidduu isaa kana hiina jechuudha. Gidduu isaa kana kirrii keenya xiqqoo ishee asumarra akkanatti kutannee raawwannee gidduu isaa kana keessaa qixxee keessaa hiniina jechuudha. Kazaan akkanatti xiphiqqi goone gidduu kana keessa yoo hiine akkanatti deebinee dammoo hin guduufina. Akkanatti guduufinee raawwannee kazaan amma ol qixxeessinee jirra. Karanaanis ol qixxaatee jira jechuudha. Amma maal goona fakkeenyaaf akkanatti akkamitti habaaboo ta'uu danda'a jechuun keessanis hinafu maal goona amma wal qixxaataa jidduu kana keessa akkanatti murra jechuudha. Akkanatti ni murra. Ammas kan keechatti hafe akkanatti murra. Amma asiinis akkanatti ni murra jechuudha. Akkanatti gamurree raawwannee maal goona akkanatti gamurree raawwannee akkanatti waliin annoo hin jennee raawwannee maal goona ol qixxeechinee too tana kirrii dheertuu tana gaduma hambifanna maaliif booda guduuf annattiin sila wannoo jennuufu inni barbaanna. Amma mataa isaa kana ol qixxeechina jechuudha. Akkanatti mataa isaa kana eegga ol qixxeechinee booda maal goona kaza akkanatti tana kan gadii tana akkanumatti hin dhiisna ni sirreessina jechuudha. Yoo bakki dheeraan jiraate dammoo akkanatti irra hin kukkunna. Yoo bakki walitti hafe jiraates immoo addaan hin babbaasna jechuudha. Amma dammoo tana xumurree jira jechuudha. Laala gana sirroofti sila ta'eefu amma kana xumurree jirra. Ittillee dheeraa xiqqoo qaba. Ittisi kana eegga ol qixxeechinee raawwannee maal goona laalaa kunuuti. Amma immoo kuula adii fidanna jechuudha. Ammas kuula adii keenyas akkuma ammaa kanatti hin maranna jechuudha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
kudhan, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 yaa ta'u 26 yaa ta'u sitti kana 26 godhannee jirra. Ammas akkuma duraa sanitti ni fidanna. Maal goona amma dammoo akkanatti ammas wal qixxoofchinee jirra. Kirrii finnee ittiin hidhanna jechuudha. Ammas eegga kana akkanatti gidduu isaa kana keessa ni hiina. Kanatti gidduu kana keessa eegga hiinee raawwanne ammas kanas akkuma duraa sanitti murra jechuudha. Kanas akkuma duraa sanitti maal goona murra. Akkuma duraa sanitti ammas murra. Yoo hafee keessatti kan hafee yoo jiraate waliin qixxeechina. Waliin qixxeechinee raawwanne bakka hafee itti wannoo goona jechuudha. Mataasaa ammas wal qixxeechina akkanatti eegga wal qixxeechinee booda laala kun osoon hojjetamin iyyuu akkanatti ol bira takkatti bareedu laalaa'ee akkanatti hojjenna jechuudha. Hunda isaatiiyyuu kun laalaa'ee qopheechee jira. Mureetoo wal qixxeechee tanan jira. Amma maalan godhaa? Shiboo kanas shiboo sadi qopheechee jira. Shiboo kana sadeeni maalan itti godhaa? Kirriin itti mara jechuudha. Maaliif akka inni kaawwannoo hin taane kirrii isaa itti mara. Ifaan waliin obsumaan na eeggadhaa. Kunooti amma ani olitti dachaase tanan jira. Kirrii wannoon kun dura kun akkatti dhaabbataadha. Ani garuu kanatti olitti dachaasee hin jira. Amma maalan godha seetanii asirraa jammara jechuudha. Tinammara maaliif jala isaa shiboon akka mul'anneef jechuudha. Shiboo kana akkanatti dhoksaa deemna jechuudha. Shiboo kana akkanumatti
dhossaa deemna akkanumatti. Akkanumatti shiboo kana dhossinee fiixee raawwannee akka inni nu jalaa hin hiikkanne hin guduufina. Amma akkanatti maal goona ammas kirrii isarra shiboorra jiru sanii akka inni nu jalaa ol hin baane haala kanaan hin guduufina. Egaa guduufinee booda haala kanaan sirreessinee jirra. Ammas tanas dammoo asitti hin goona. Asitti egaa goonee raawwanne akka ammallee nu jalaa hin baane dhiifama qoo asitti waxxareen hidhe sila ta'eef naa seenuu dide. Amma seessisee jira. Kazaan በኋላ ammas kanas akkanatti goonee jirra jechuudha. Kanniiwwan lamaanii wal qixxeessinee jirra. Kaan immoo akkamitti fiddee itti gootaa jechuun kechanii nafu ammallee kirrii adii itti marra jechuudha. Kanatti tokkotti kirrii keenya akkanumatti finnee itti marra. Egaa akkanatti itti marree raawwanne gadi deebinee raawwanne kanas irraa himurra akka inni nu jalaa hin hiikkanne maal goona hin guduufina jechuudha. Guduufinee raawwanne walitti deebisna. Dhiifama waliin ammas kirrii keenya itti deebisna jechuudha. As keessatti akkanatti seessisna. Egaa seessisnee booda hin guduufina. Garuu tilzii illee kun waan akka ijoolleen mana barumsaa yeroo mana barumsaa deemanii ittiin loggomatan saniinis ittiin daftara minaamina qabsiisaniin illee qabsiisuu hin danda'u. Ani garuu akkanumattan hin jiru isaan qabu sila ta'eefu annuma isaatiin nan gochaa jira. Akkanatti ni goona jechuudha. Laalaa kanniiwwan lamaan xumurree jirra. Maal goona amma akkamitti ol keessa galaa jechuun keessanii hin hafu. Maal goona seetan
akkanatti laal jidduu kana keessa akkanatti goona jechuudha. Asittis dammoo kirrumaan walitti hiina jechuudha. Walitti hiinee raawwanne walitti yoo finne ganaadhaan mallee lama hin hafaa itti yoo goone boodatti jechuudha. Hababa maal fakkaatu akka wayii kanatti bareedu nuuf ta'a jechuudha. Akkasitti mee obsumaan na eeggadhaa. Kunooti akkasumas hojjedhee toofixee laala kunooti. Laala lukasitti godhee jira. Kaashinitti dhaabbatu. Kunooti mataan isaatti illee laaluu ni dandeechi jechuudha. Kuno waa malee ofuma isaatti dhaabbatee jira jechuudha. Soonna takka keessa hin godhini. Maaliif annuun shiboon itti godhee sina jiraatan sila luka 4 ta'uu qabaatayyuudha. Garasitti luti takka hin gabaabbatte. Akkasii sinin jedhaa kunooti. Habaaboo masqalaa yookiin habaaboo gannaa tii jechuudha. Baay'ee bareeddi. Waaw baay'ee namatti tole. Akkasii sinin jechuu jaaladha. Maaliif garuu hojjedhee illee beeku awwal marra har'uma jammaru kooti har'uma ni hojjedhe sammuu kootitti yaadetumaan shaakalee garuu naaf bareeddee jirti jedheetumanii abdii qaba. Akkasii sinin jedha hordoftoonni fi kabajamtoonni maatii Mastuu Tuub taatan hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya ambaa keessa jirtanis bifa biraattis immoo bifa diimaa fi adiidhanis walitti hojjetan baay'ee bareeda. Ija kanaani diimaa fi gurraachanis walitti hojjetan bifa kanaan baay'ee bareeda jedhee abdiin qaba. Akkasumas isin immoo bifa barbaadaniin hojjechuu ni dandeessu sinin jechuu jaaladha. Akkasii haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Immoo kottaa hababaa fudhadha. Hababaa ganaa hababaan waddadee jira wanti yeroo Itoophiyaa galan ganaa 200 moo 100 baasee too hiriyyaan keenya ganaa nuuf fidu kanuma asitti hojjennee gallee kana kenninaaf nu'u maal gocha baasi xaarii baasuu dhaqa. Kun sila hababaa fakkaata. Kun hababaa sila goggoguufu. Immoo tana hojjennee fuunee galla yookiin hojjennee taargoo goonee fi ergina hababaa diimaa fakkeessinee jechuudha. Bifa diimaa qofaan hojjennee maal gocha 200 300 baasee kana hababaa bitee nu eega. Akkasii sinin jechuu jaaladha hordoftoota fi kabajamtoota maatii Mastuu Tuub taatan hundi keessanuu bakkanatti dogongoratti dhiifama dogongora kiyya natti himaayi. Sinin jechuu jaaladha. Aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabajaa sinin jechuu jaaladha uummata qashtii.